Ashama kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Gabaa lagannaan qeerroo Oromootiin waamamee injifannoodhaan xumurameera. Hidhamtoonni siyaasaa hangi tokkos hiikamaniiru. Hayilamaariyaam Dassaaleny immoo har'aa aangoon gadhiisaa jedheera. Egaa dhimma kanaaf kan biraa irratti mari'achuudhaaf Profeesar Isqeel Gabbisaa akkasumas Jawaar Mohammad nu wajjin jiru. Gama keessumsiisuutiin immoo ani Dajanee Guutamaa akkasumas Dammaqaa Nagaasaa nu wajjin jira. Teeknishaaniin keenya immoo Farhaan Abdulsalaam gara teeknikaatiin nu wajjin tura jechaadha. Egaa Dammaqaa akkuma har'a dhageenye muummichi ministeeraa Itoophiyaa yookiin kan wayyaanee aangoo gallakkisee gabaa lagannaan immoo kan dargaggoonni Oromoo waamanii injifannoodhaan xumurameera. Hidhamtoonni siyaasaa hiikamaniiru. Yeroo ammaa kana egaa qeerroon Oromiyaa iddoo Oromoo iddoo garaagaraatti sirbaa jiru, gammachuu isaaniitti dhageessisaa jiru. Dammaqaa ati gama keetiin maal jetta? Ayyee Dajanee atu akkuma kaafte egaa dhimmoota kanarratti mari'atuudhaaf har'a tamsaasa OMN kallattii kanaan dhiyaannee jirra. Egaa anis daawwattoota keenya mee dura nagaa fuudheetan gara marii keenyaatti seennu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo, nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin ga'u jecha. Egaa tamsaasa OMN kallattii kanaan marii addaa qabannee dhiyaanne kana hanga dhumaatti akka nu hordoftan isin affeerra. Egaa Dajanee akkumatu ibsitee guyyoota sadan darbaniif mootummaan wayyaanee hooggantoota paartii siyaasaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka hiiku yeroo adda addaatti gaafatamee diduu isaatiin egaa qeerroon labsii guyyoota sadiif gabaa lagannaa mormii guddaa Oromiyaa guutuu keessatti bifa adda ta'een gaggeessee wayita odoonni hin xumurree milkiin waan injifatameef guyyaa lama keessatti akka xumuramu taasifame. Haaluma sanaan egaa hooggantoonni Oromoo guyyaa sadaffaa odoon gahin guyyaa lammaffaa irratti waan gadhiifamaniif egaa guyyaan sadaffaa guyyaa gootota kanatti simatan jedhamee qeerroonis murtiin sun dhaabbatee daandiinis akka banamu wanti simannaan akka itti fufu taasifame. Kaleessa akkuma gaddarraa kaasee hooggantoonni paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoof, obbo Addisuu Bullaallaa akkasumas immoo yeroo dheeraatiif waggoota 7 mana hidhaa kan ture obbo Olbaanaa Leellisaa akkasumas immoo warra keessattuu koree fara barbaadduu hawaasa musliimaa keessaa filatamanii beektonni akka Ustaaz Abduu Ahmadiin Jabalii fi gama biraatiin immoo qabsaa'onni mirga namaa akka Andu'aalem Arraagee fi Iskindar Naggaa fi hedduutu hiikaman egaa gama Oromoo keessaatti hedduu kaasuu dandeenya. Isa kana keessummeessaa turre biyya gidduu kana jechuudha. Odoo kanaan jirru amma gara har'a immoo oduun adda dhiyaate muummichi ministeeraa biyyattii yeroo adda addaatti wantoonni kun hunduu wayita raawwatamaa jiranitti dhaabuu waan hin dandeenyeef egaa waan hedduu komiitu ture. Mootummaan sadarkaa federaalaa jira jedhamee Oromiyaa keessatti hin jiru jedhamee bakka jala sararametti har'a waan kana gara nagaatti biyyattii jijjiiruudhaaf aangoo koo gallakkisee fi iyyata galfadheera jedha. Amma immoo wayitaan marii kanaaf seenuuf jennu daqiiqaa 5 dura Dajanee ammas oduu amma nu ga'een yookaan sabbar zeenaa jechuun televiziyoonni biyyattii wayita ammaa kana Hayilamaariyaam aangoorraa ka'uu fi Ihaadegiin yookaan immoo koreen addawaawii murteessuusaa qabachuusaa fudhachuusaa labsee jira. Egaa waan hedduuf
keessummoota keenya lamaan intala siyaasaa Jawaar Mohammadii fi Profeesar Isqeel Gabbisaa wajjiniin dhimmoota kana bal'inaan kaafnee kan irratti mari'annu ta'a Dajane. Gaarii dhagaa Hayila Maariyaam Dassaalenyi aangollee duraan hin qabu ture maalumaafuu amma bilisa of baase innis bilisa of baasuuf deemaa kan jedhudha. Meega sana dura garuu waan dubbachuu fedhu tokko dhugaadhumatti Suuraan Baqqalaa Garbaatii fi Dooktar Mararaa Guddinaa wal hammatanii ka'anii kan obbolummaa hedduu namatti tola. Suni jiraagaa mee maalumaafuu gara Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi Jawaar Mohammaditti otoo hin darbini. Caalaa Bultumee injifannoon galuun baranuma kan jedhu sirba kana sin affeerre garasitti ceena. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Caalaa Bultum ni galateeffannaa injifannoon galuu baranumaa jedhe kan keessan immoo ammumaa qabdanii Caaluu nu dhiyeessa 4 kiilootti nutu aanaa kan jedhudha gara dhumaatti sin affeerraa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya. Egaa amma gara marii keenyatti darbinaa Dammaqaa egaa dura toome gara marii dhimmoota gurguddoo kaase sanatti hin darbini Jawaar Mohammadiin baga gammaddee jenna Feesbuukiinsaa guyyaa 2-3 tokkoof hidhamee ture yeroo namoonni baay'een yeroo Feesbuukiin Jawaar Mohammad bilisa bahu Hayilamaariyaam Dassaalenyiis garasii bilisa baasuuf yaalii godhaa jiru kan jedhatu jira. Jawaar kanarratti maal jetta? Feesbuukiin kiyya
akka isaan jedhanitti saffisaan maxxansite jedhanii durlee saffisumaan hin maxxansa. Waan halleefuu hojii deebinee jirra wantoota hedduu irraa haasa'uun hin barbaachisu gara fuulduraa seenaa irratti waan haasofnu ta'a. Waa hundaafuu injifannoodhaan irraa aannee hojiitti deebinee jirra. Yeroo ammatti agartee boodallee keenya warri biyya alaatillee sodaa guddaa waan qabaniif tarkaanfii tokko tokko hoollannaadhis fudhataa jirani. Haa taatu immoo qeerroo feesbuukiin duula ajaa'ibaa gootanii takka feesbuuk keessatti wanni akkanaa ta'een beekuudhaan maark waan biraa argachuu hin dandeenye gara waa hedduu dalaydanii hedduu galatoomaa injifannoon deebinee jirra. Gaariidha Dammaqaa sododaan amma gara dhimmoota har'a kaaneefiitti darbinaa aan akka kootti yoo gabaa lagannaa irraa kaane gaarii natti fakkaata. Sana booda dhimmoota biraatti darbina. Gabaan lagannaa kun injifannoodhaan akka xumurameedha kan ibsamaa jiru. Qeerroonis gammachuu isaanii agarsiisaa kan jirani. Egaa namoonni hedduu hidhamtoonni siyaasaa hiikamaniiru. Garuu kan akka namoonni hedduu Nadhii Gammadaa eessa jira, Baqqalaa Dawoo eessa jira, bara 1991 hidhamanii kan maqaan isaanii hin beekamne eessa jiru kan jedhanis jiru. Mee lagannaa gabaa kuni bifa kamiin xumurame akka ilaalcha Piroofeesar Isqeel Gabbisaatti? Egaa waanuma ija namaa fuuldura jirudha. Lagannaan gabaaf mana ooluun kuni hojiis lagatanii mana ooluun kuni gaaffii hundumaa keessa tokkittidha kan inni qabu ture. Walitti qabatee kan wajjiniin adeemu inuma jira ture. Garuu gara caalu baay'een isaa kan inni ture. Hidhamtooti nurraa ta'e hiikamanii warri hidhaman sun waan balleessan hin qabanii sababii isaan ittiin hidhaman seerri isaas seera miti. Himatamni isaan irratti himatame sirrii miti. Keessumaa immoo ergii mootummaan natu balleesse hundumaa irrattu anatu itti gaafatama ergii jedhe jarri kun mana turuun irra hin jiru. Ergii dubbattaniiti fiikuutu isinirra jira kan jedhu gaaffii sana tokkitti gadi baafateeti kan ka'edha. Gaaffiin sun akka gaariitti deebi'ee dhumeera jechuudhaaf hin danda'amu. Ammayyuu akkuma tamma dubbataa turte kan bakka buuteen isaanii wal dhaalamee hedduutu jira. Kan mana hidhaa adda addaa keessa jiran hedduutu jira. Haa ta'u malee kan hiikaman jiru. Hooggantoonni siyaasa Oromoo keessaatiiti sababii malee hidhaman, balleessaa malee hidhaman, quuqama uummata Oromoo waan dubbataniif kan hidhaman isaan gadi bahuun isaanii waan guddaadha. Gadi bahuu akkuma isaan jedhan qaamaan bilisa argachuu utuu hin ta'in gara injifannoo Oromootti waan deemaa jirruu fi kana keessatti qooda isaan qaban itti dabaluudhaaf gumaacha gochuudhaaf hojii isaan hojjechuu danda'an waan guddaa waan ta'eef gabaa lagannaan kun mana ooluun kun waan guddaa hojjeteera. Diina naasiseera. Diina bitaa mirgaa naasiseera. Humna guddaa ta'uusaa agarsiiseera. Humna guddaa ta'uusaa moomini humna naamusa qabu, humna tasgabbii ta'uu qabuusaas agarsiiseetu jira. Sababii kanaatiif kana fuuldura kan dhaabbachuudhaaf danda'u hin jiru. Gaaffii ammatti na gaafatteef gabaabaadhumatti maal godhe yoo jenne qaamaan hiikamuu waa tokkodha. Uummanni Oromoo illee iddoo meeqaatiif immoo irraatii hiikamuu jalqabe. Irraatiitii toftaan mootummaa kanaa kan gadi hacuucee, gadi qabee, beelatti buusee, mana hidhaatti guuree 30,000 jedhe naannoon Oromiyaa illee. 30,000 mine mootummaan nama 30,000 mana hidhaatti naqu mootummaa attamii akka ta'u of saaxileellee gadi baasee of agarsiiseera jechuudha. Nama xinnaan jedhin guddaatuun jedhin nama amata 80-90 mana hidhaa keessa kaa'ee hoggansa Oromoo irraa fuudhee mana hidhaa keessa kaa'ee 30,000 qaba jedhee afaan gadi baasee kan dubbatu mootummaa hammamii akkan ta'e kanaan dura kan himamaa ture maal akka inni ta'e hacuuccaa duwwaa irratti kan ijaarame ta'uusaa agarsiisee jira. Sobaa ta'uusaas agarsiiseera. Siyaasa sababii siyaasaatiif kan hidhatamanii namni hin jiran jedhee kan dubbataa ture 30,000 qaba jedhee dubbachuunsaa sobarratti kan hundaa'e ta'uusaas agarsiisee jira. Waan amma ta'e kun isa durii irratti injifannoo guddaa irratti ijaaramee amma garuu iddoo guddaa ga'uusaa, iddoo jijjiiramaa ga'uusaa mootummaadhuma TPLF irra nullaa galaafachuu jalqabuusaatii waan agarsiiseef karaa guddaa waan saaqeef amma karaa kana keessatti gugachuudhaaf akka dandeenyutti balbala guddaa waan baneef hedduu waan guddaadha jechuudha. Hedduu waan guddaadha, humna guddaadha, humna gaarii fiduudhaaf ka'uudhaaf kan danda'u, humna dargaggoo gurguddaatu mul'ate. Kanaaf
akkitaan itti xumuramne akkaataan inni itti amma xumurame guyyaa sadan sana keessatti injifannoo gurguddaa uummata Oromootiif agarsiisuudhaan dadhabbii mootummaa kana mirkaneessuudhaan kanaaf waan guddaa ta'e waan ajaa'ibaa waan uummanni Oromoo itti boonuudhaan uummata Oromoo duwwaa miti uummanni Itoophiyaa hundumtuu mana hidhaatti ijaarame sana keessaatii bahuudhaaf dallaa cabsuu guyyaan itti jalqabe kana agarsiisa jedheetanii yaadan. Jawaar mee kanarraa tun bahin jalqabumarraa kaasee egaa murtee qeerroon dabarse kana Jawaar ejjennoo fi kutannoodhaan wanti kun cichitee itti deemuudhaan sii fi tiimii Jawaartu waan kana raawwate ka jedhan namoonni kaasaa jiran akeeka kana qabachuudhaaf jalqabumarraan mul'ata ati qabduu fi sababiin murtee kanarra geessee fi amma immoo keessa darbamee asirra ga'e kana akkamitti ilaalta Jawaar? Kuni murtii kiyyaa miti. Oromoon wanta korra sirraa'uu qaban. Ani hojii kominikeeshiniitiin qeerroodhaaf godha. Kaaseeta isaan waraabanii fidanii anteeppiidha akkasitti dabarsa jechuudha. Akkasumas immoo akka nama qabsoo uummataa qorateetti sooshaal muuvmenti qorateetti yeroo duula tokko eegaluu deeman tarsiimoo isaanii tooftaa isaanii karoora isaanii hoggaa ergan beekumsa qaburraa ka'ee kan odoo sirreessitanii kun sirrii miti jedhee yaada kennaaf jechuudha. Torban dabre yaadni isaan dhiyeessan sirrii ture. Waayit Hawaas ture. Faayidaas qaba ture gaafilee san deebisuu qofa osoo hin taane. Faayidaa qaba ture. Oromoodhaaf faayidaa qaba ture. Opidiyoodhaaf faayidaa qaba ture. Qeerroodhaaf faayidaa qaba ture. Akkuma beektu tureetiin waan san kan inni ifatti deeggareetti deemen sababni isaas hamma ta'ellee taatu yeroon haa kennamu kan jedhuun opidiyoo fi warra qeerroo jidduun negoosheeshiniin waan tureefi san booda opidiyoon humna Baqqalaa ittiin baaftu homaa waan hin dandeenyeef wayyaanonni waan didaniif jecha wayyaanee harka micciiruu murteessaadha kan jedhamu itti amaneetiin indoorsi godhee ittiin deeme waliigalatti bu'aan sochiin kun fide guddaadha. Tokko murtii Ihaadeeg godhe sun gartee Ihaadeeg keessaa warra jijjiirama barbaadu jira warra jijjiirama barbaanne jira. Waanuma walgahii irratti walii galan san hojiitti hiikuu irratti warra diduu ture keessattuu dameen dahannatiidha. Kana waan didaa turaniif opidiyoon immoo waan dandeesse goota lammaffaa dhugaa kireeditii namaa kennuudhaaf. Sanii ol homaa godhuu hin danda'an. Kanaaf humna dahannatii wayyaanee walgitu itti fiduun dirqama ture jechuudha. Humni har'a dahannatii wayyaanee makalaakaa wayyaanee harka cabsuu danda'u Itoophiyaa keessatti humna qeerroo qofa. Kanaaf cabsanii isaan baasisuun obbo Lammaa fi obbo Baqqalaa fi warra kaan hidhamtoota 100 baasuu qofaaf osoo hin taane jijjiirama saffisaan ta'uu qabuuf barbaachisaa ture jechuudha. Jijjiirama san fiduun barbaachisaa ture. Lammaffaa qeerroon ji'oota 5-4 dabran kana keessatti hojii uummata keenya qubsiisuu irratti biizii waan turaniif mormiin baay'een hin turre. Kanaaf qeerroon duutee jirti, opidiyoon liqimsitee jirti, qabsoo maal kan jedhu waan tureef of jaaramuu waan tureef qeerroon humna isaa sallaaluu qaba, relevansii isaa agarsiisuu danda'uu qaba ture. Kanaaf tarkaanfii barbaachisaa fudhate tarkaanfii san immoo bifa eeggameef bifa yaadame ol akka Profeesar jedhanitti guddinaan sadarkaa sophistication akkasumas bal'inaanis ittiin deeme wayyaanee harka micciiree bira dabre san booda immoo itittuura carree irratti dabaluudhaaf marqa irratti carree dabaluudhaaf Hayilamaariyaam aangoo irraa darbisiisee jijjiirama pilaanni kun baay'ee Hayilamaariyaam gara walgahii Ihaadeeg booda kan buusuudhaaf karoorfatamaa ture. Gamanumaahuu isas bilisa baasuu danda'anii turan qoosaa tokkoon si hima ganama kana qeerroon tokko na ergee ture. Amma Baqqalaa baafnee jirra, Ahmaddiin baafnee jirra, itti aansinee Hayilamaariyaam hidhaa baafna, itti aansinee Allah isaan akkatti du'e iccitii baafna jechaa turan. Sa'a tokko keessatti namicha aangoo irraa darbanii bilisa baaftee jechuudha qeerroon. Kanaaf qeerroon humna siyaasaa Itoophiyaa keessatti irra kan mazawwara harkaa qabu qeerroo ta'uu agarsiisee jira jechuudha. Dajane sagaleen kee cireera. Dhiifama natu sagalee si kutee dhiifamaan sin gaafadha. Profeesar Isqeelmee qeerroo kana yeroo dura qeerroon qabsoo jalqabu keessumattuu warra diina ammaa ta'anis warri immoo yeroo fagoos turani qeerroo kana bifa biraan ibsuutu ture. Mee akka barsiisaa tokkotti otoo qeerroon kun maal isin jedhanii akkamitti deebifta qeerroon kun maal inni mee hojii isaan hojjeterraa ka'uudhani mee qeerroo attamitti ibsita kana biraan wal qabsiiftee achumaanii simannaan
guutuu Oromiyaatti yeroo ammaa kana keessattuu dhaabbilee siyaasaa hooggantoota dhaabbilee siyaasaa mana hidhaatii yaa'anii fi warra biraatiin godhamaa jiru ergaa maaliif dabarsa? Namni baay'inaan baheeti simataa jira. Kun ergaa maaliif dabarsa? Galatoomii qeerroo jechuun hundi keenya hin beekna. Dargaggeessa jechuudha, nama fuudhin jechuudha, nama fuudhaaf gahedha jechuudha gaafaan aadaa Oromoo keessatti. Qabsoo Oromoo kana keessatti immoo sababii maqaa adda addaa sin qabaa raayyaa waraanaa keessattis akka kora tokkotti karaa inni itti ilaalamu jira. Boodana kan dhufe garuu dargaggeessa Oromoo keessaatii fi gaafii dhaloota qubee kan jennu jira. Dhaloota qubee sana kan jedhan maqaa sana kan qabudha. Qeerroo jechuun garuu akka amma naannatti mul'atutti qeerroon dhaloota sana keessatti kan wal hidhee jirutu jira. Muuxannoo tokkicha kan walii wajjin qabutu jira. Muuxannoo tokko kan godhate jechuun mootummaa hacuuccaa irratti hundaa'e kana, mootummaa olaantummaa wayyaaneetiin hundaa'e kana isa jalatti kan guddate. Sababii muuxannoo tokko qabuu fi walitti kan hidhame akka muuccaa wayiitiin kan walitti hidhame hacuuccaa sanaan kan walitti dhufe. Sababii walitti dhufeef immoo ilaalcha tokko kan qabu. Bakka itti galus immoo tokko kan qabu. Hacuuccaa dinagdee haa ta'u, hacuuccaa siyaasaa haa ta'u, hacuuccaa raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u, kana jalatti kan guddate muuxannoo tokko qabaatee bakka itti galu kan beeku. Siyaasa kana keessatti immoo tooftaa haaraadhaaf tarsiimoo haaraa baafatee akka gaariitti hojiirra oolchee kan deemuudhaaf danda'u. Akka dhaaba kora yookiis kan qubee generation jennu kana keessatti qabsoo kana guyyaa guyyaadhaan hordofee walitti dubbatee wal gargaaree wal barsiisee kan deemsisaa jirudha jedhee kan hin yaadaan qeerroon waan aadaa keessatti qabu jira. Waan seenaa dhiyoo kana keessatti qabu jira. Amma garuu yeroo ammaa kana keessatti qeerroo jennee gaafa dubbannu maqaa dhiiraaf dubartii mootummaa kana jalatti guddatanii mootummaa kana jalatti muuxannoo tokko argatanii mootummaa kana immoo ofirraatiitii galaafachuudhaaf tarsiimoo guddaadhaan, beekumsa guddaadhaan, obsa guddaadhaan, tooftaa sophisticated ta'een hojjetaa kan jiranidha jedheetan yaada. Kun warra dhiiraa duwwaa miti kan inni ilaalu gaafii qeerroodhaaf qarree jedhaa jedhu maqaadhumatu tokkodha. Maqaadhumatu hunda isaanii walitti fida. Garuu warra kanadhaan qeerroonni akkanan yaadutti warra kanadha. Gaaffii lammataatiin gaafatte simannaa uummataa kanatti jette kuni gammachuu guddaadha. Warra maatiitiif gammachuu guddaadha. Namoota torban darbe keessa manni murtii wayyaanee ji'oota darban kana keessatti habahanii wabiidhaan jennaan hin ba'an jedhee dubbii jalaa darsaa ture. Dheengadda immoo habahanii bahuutu irra qaba jedhamee waan seerumaan irratti murtaa'e sana sababii adda addaatti barbaaduudhaaf lafaa ol naa ka'uu didde. Sagalee kee ol guddiste jedhaniiti mana hidhaa keessatti ugguruutti kan turan. Torban tokko keessatti yeroo bahanii torban tokko keessatti namoota warra maqaa isaanii hin beekne kumaan lakkaa'aman utuu hin ta'in hoggansa Oromoo kan ta'an, hoggansa qabsoo Oromoo kan ta'an, paartii Oromoo kan Oromoo keessaa dhalate kan hoggananii yeroo gadi ba'anii gammachuu guddaadha. Gammachuu guddaa waan ta'eef immoo uummanni Oromoo gammachuu isaa kana gara isaaniitti deemee agarsiisuu hin danda'a. Gammachuun kun garuu akka gammachuu duwwaattis miti kan inni fudhatamuun irra jiru. Lafa Oromoon itti hiriiraa jirudha kun. Oromootu fedha tokko kan qabu mootummaa abbaa irree kan ofirraa kaasuudhaaf kan jedhutu hoggansa haaraa qabnaa jedheeti agarsiisaadha jira. Kuni seenaa keessatti waan baay'eetu ta'ee jira. Bara 1979 keessatti Iraan irratti ajjeechaadhaan jalqabe warraaqsi isaanii. Ajjeechaadhaaf gaafa jalqabu har'a yoo ajjeefame bor awwaalaaf gadi bahanii hiriira godhu turan. Amma sin ajjeesu. Iftaan awwaalaaf ba'an utuma akkas godhaniititi mootummaan Shaa kan yeroo dheeraadhaaf ture mootummaa Ameerikaaniitiin kan deeggaramaa ture kufe jechuudha. Kanaaf amma kan ta'aa jiru simannaa duwwaa miti bara. Warra dhufe gammachuu agarsiisuu waa tokkodha. Garuu akka aadaa Oromoottis ta'ee lafa itti hiriiranidha kun. Naannoo namaatti hiriiraadha jira Oromoon. Fedha isaa agarsiisaadha jira Oromoon. Waan garaasaa keessa jiru himataadha jira Oromoon. Kanas agarsiisaa jira. Kun ta'ee utuu jiru hiikamuu isaaniitu gammadnee jirru
injifannoo Oromoon argate kanas injifannoo kanas immoo gammadnee itti utubuudhaaf utuu hojjetaa jiru Oromoon waan inni irraa of eeggachuun irra jirus immoo jira jechuudha. Amma yeroo ammaa kana keessatti dafnee gammachuu guddaadhaan keessumaatii fi muummichi ministeeraa har'a mootummaa irraatii gallakkiiseera jechuun dhuma mootummaa akka ta'e injifannoo isa guddaa akka ta'e itti fudhannee utuu jarjarree gammaduutti immoo ce'uudhaaf hin dandeenya kanarrattis immoo of hubachuu qabnaa jechuudha. Gammachuu qabna. Uummanni Oromoo gammachuu gurguddaadha qaba. Qabsoo isaatu bu'aa buusuu fi jalqabee sababii kanaaf gammaduun gaariidha. Walitti siriiree himachuun isaa gaariidha. Garuu hin dhumne. Dafnee gammannee jarjarsuudhaan akka dhumetti akkan ilaalle qabsoo baay'eetu jira. Kan hiikamuun irra jiru jira. Dirreen siyaasaa bal'achuu kan jedhu jira. Namoota buqqa'eetu jira. Hedduu waan hojjetamu waan baay'eetu jira. Garuu iddoo gaariidhuma geenyee jirraa jechuudha. Hayyee Jawaar gara keetti darbaa. Mee Jawaar egaa qeerroon hooggantoota fi hidhamtoota siyaasaa harka micciiree baasuu danda'eera. Kun yeroo hundumaa kanati jechuudha. Egaa akkuma argite kaleessa simannaan isaanii uummata miiliyoonaan bahe biratti taasifamaa ture magaalota garaagaraa keessatti. Egaa hooggantoonni kun erga ba'anii dhaamsa adda addaa dhaamsa ciccimaati kan isaan dabarsaa jiranii. Mee dhaamsa isaan dabarsaa jiran kana cuunfitee wayita ilaaltu akkamitti ibsamuu danda'ama? Haala yeroo rakkisaa kana keessatti immoo amma haala jiru kana keessatti gaheen hooggantoota kanaa maal ta'uu qaba jetta? Galatoome daawwattoonni keenya dhiifama haala biyyaa hordofaa waan hin jiruuf haala jeequmsi bakka tokko tokkotti waan jijjiruuf saniin jala jala hordofaa jira saniif bilbila kaasa. Gaafinni ati kaafte yeroo ammaa kanatti dhugaadhaa sochiin guddaatu jira. Sochii guddaa kana hireen guyyaan har'aa guyyaa injifannoo akkasumas guyyaa yaaddooti. Kan emfasaas gochuun barbaada. Guyyaa injifannoo guddaati. Guyyaa seena qabeessa. Qabsoo kanaaf immoo guyyaa murteessaadha. Guyyaa akka malee nama yaaddessu. Akkuma maduras jedhetti gaafa mormiin kun 2014 eegaluurra har'an baay'ee yaadda'ani. Oromolleen yaadda'uu qabdi. Maaliif akkuma madura jenne maaraatoonii waggaa dura eegaltu yoo kufte sirreeffachuu dandeessa. Meetira dhibbaadhumaa kiiloomeetira 42 fixee hafte san keessatti xiqqoma gatantarraan rakkoo guddaa keessa eegaluu dandeessa mo'amuu dandeessa jechuudha. Kanaaf guyyaa yaaddooti kana boodarra bal'aan deebi'a. Hoggansi hiree qabna garuu yaaddoo kana kan baasuu danda'u. Hoggansi KFO'tii fi hoggansi qeerroo akkasumas hoggansi obbo Lammaa fa'aa wal cinaa hojjechuu danda'uudha qaban amma. Uummatatti tokkummaa agarsiisuu danda'u qaban, uummata tasgabbeessuu danda'uudha qaban, humna tokkoon diinallee tokkummaa agarsiisuu danda'u qaban amma. Kalees waan guddaatu hojjetame Adaamatti. Adaanachi miseensa kantiibaa Adaamaatii fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu OPDO'ti. Akkasumas obbo Baqqalaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu KFO'ti. Isaan lamaan waltajjii irratti waliin argamuun is historic and important baay'ee barbaachisaa ture. Adaanachi kanarratti galata guddaadha qabdi. Itti aansee Lammaa fi Dr. Mararaa Lammaa fi Baqqalaan fa'aan walitti dhufanii waliin haasa'u sa'aatiilee keessatti jechaa jira. Sa'aatiilee keessatti walitti dhufanii waliin haasa'uu fi akka Oromootitti roodmaappii yookiin immoo daandii taraarachuu qabna amma. Boru maal goona? Boru booda maal goona? Torbaan dhufu maal goona kan jedhu walii galuu danda'uudha qabna. Uummata keenyatti tokkummaa agarsiisuu qabna. Firaaf alagaatti illee tokkummaa agarsiisuu danda'uudha qabna. Maaliif waa murtiin boru maal ta'uu danda'a kan jedhu booda deebinaa waama fedheefu amma murteessaadha. Waa lamaaf murteessaa. Tokkoffaa injifannoo teenya eegsisuudhaaf. Lammaffaa jeequmsi balaan akka hin buune. Amma wanti tokko ifa ta'uu qaba. Wayyaanee kuftee jirti. Oromiyaa keessa mo'amtee jirti. Waraana feetee yoo qabaatte completely kuftee jirti. Har'a Itoophiyaa keessatti mootummaan uummata. Mootummaan uummataarra. Kan biyya isaa bulchu uummataarra. Uummanni kun immoo hiree gaarii waan qabnuuf hoogganoota qaba. Hiree gaarii qabna hooggana ciccimaa KFO keessa qabna. Hiree gaarii qabna OPDO keessas hoogganni ciccimaan margee jira. Hoogganni lamaan kun walitti dhufuudhaan uummata kana ceesisuu danda'a jechuudha. Uummanni keenya
Gaafa falmuu qabu falmee jira. Gaafa finciluu qabu fincilee jira. Gaafa gubuu qabu gubee jira. Har'a guyyoota muraasaaf tasgabbaa'ee ilaaluu danda'uu qaba. Maaliif yeroo kana sirriitti yoo tasgabbaa'uu baanne crisis management biraa keessatti akka seenu of eeggachaa deemuu nu barbaachisa. Bakka gaariidha. Horii hojii gaariitu hojjetee man gamma. Amma garuu hogganni gara lachuutu wal quba qabaachuu, qeerroonis isaanii wajjin wal quba qabaachuu, miidiyaaleen shoora guddaa taphatu biyya tasgabbeessuu keessatti. OBN fakkeenyaaf saffisaan dhiyeessuu danda'uu qaba obbo Baqqalaas Dr. Mararaas akka uummata tasgabbeessaniif karaarra ka'an. Kana godhuu dura garuu hogganoonni dhaabbilee lamaanii walitti dhufanii short term road map yeroo dheeraa waan biraati. Short term road map godhuu qaban natti fakkaata. Gaariidha. Mee dammaqaa dhimma kana gadi jabeessuu barbaanna. Profeesar Isqeelis yaada kanarratti akka kennudha. Profeesar sila yeroo afaan Amaaraatiin dubbachaa turte sirni wayyaanee keessattuu muummichi ministeeraa kuni gadinni aangoo gallakkisa jechuun sirni wayyaanee yeroo ammaa kanatti kufaatii jiraachuu agarsiisa. Namni kunillee aangoo qabaachuu baate kan jedhudha. Yeroo immoo sirni tokko kufee balaan qabus beekamaadha. Yeroo sanatti of eeggannoo barbaachisaan godhamutu irra jiraata. Kanaaf amma fakkeenyaaf Bishooftutti bahanii yeroo sirbanii yeroo lagannaa gabaa poolisiin Oromiyaatii fi bulchiinsi naannoo sanaa keessattuu warri kantiibaa nu faana yaalii gaarii godhanii nu eegaa turanii nagaadhaan fidnee warri jedhan jiru. Kanaaf mee dargaggoonni yeroo ammaa kana bahanii yeroo isaan sirbanii gammachuu ofii ibsanis ni mul'ata. Kanaaf mee bifa kamiin ta'uutu irra jiraata? Of eeggannoo akkamii gochuutu irra jiraata? Naamusni qeerroon hordofuun irra jiraatu. Walumaa galatti immoo uummanni jijjiiramaaf adeemu kuni of eeggannoo akkamiitii fi naamusa akkamiitti barbaachisa kan jedhutu asumaatti gadi jabeessinee dubbanne. Galatoomi waan amma Jawaar jedhetti itti qabata waan atammatti na gaafatte dhugaadha. Dhugaadha sirnaan hiddaan buqqaa akka jirudha kan inni agarsiisu. Raafamuusaa agarsiisa. Maaliif mootummaan kun kan inni irratti hundaa'e humna seeraa qabateetiti humna seera biyya sana keessa jiru dhaaba seeraa sana qabateetiti ummata kana mana hidhaatti yaaseetiti akkasittiin jiraata ture. Ammas gadhiisuudhaaf hin barbaadu ture. Akkuma jedhame harka micciireetii irraa fudhate gaafa jennu humna isaa dhagayilaa. Micciiree irraa fudhate gaafa jennu humna inni qabu irraatiitiiti laaffiseera jechuudha. Humna isaatu laafeera. Humna mootummaatu laafeera. Bulchiisa bulchuudhaaf dadhabbiidhatu jira jechuudha. Humni seeraa yeroo jedhu humna mana murtoo duwwaatu hin ta'in humni seera eegsistuunis poolisiinis achi keessatti lakkaa'an. Itti eeguudhaaf yeroo inni itti hin dandeenye dhagaheera. Muummichi ministeeraa gaafa inni irraa gadhiisu abbaan ajaju lafa hin beekne gahee jira jechuudha. Kanaaf tasgabbiin yoo hin jiru ta'e nagaan hin jiru ta'e adeemsi qabsoo kanaas immoo nagaadhaan utuu deemuu danda'u karaa nagaa akka hin deemne yoo deeme rakkoo guddaa keessa galuudhaaf hin dandeenya jechuudha. Gaafa mootummaan dadhabu gaafa humni seeraa naamusa eegsisuudhaaf gaafa dadhabu gaafa namni akka mootummaan hin jirre gaafa ta'u yeroo rakkoo sana keessa ga'uudhaaf hin dandeenya jechuudha. Kuni gammachuu uummataa duwwaatu hin ta'in dadhabbii guddaa keessa mootummaan akka jiru kana hubachuu qabnaa jechuudha. Kan ajaja qabu hin qabu. Sirna hin qabu. Abbaan tokko kan ajaju hin qabu. Humni mootummaa iddoo meeqatti caccabeeti kan inni jiru yeroo cimaa keessa jiraachuu keenyadha kan inni agarsiisu. Gar tokkoon immoo mee waa tokko ilaallu. Waggaa darban waggaa 8-9 darbe kana keessa humni uummataa kallattii adda addaatiin sirna kana buqqisuudhaaf hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa ture. Warra fura barbaadduu dhimma musliimaa achirraatii jalqabee nagaadhaan tasgabbiidhaan seeraan mootummaa kana raasuu kan jalqabe. Sababii kanaaf mana hidhaatti warri guuraman amma hiikamuu jalqabanidha. Humni sun ammas gadhiifamaadha jira jechuudha. Yoo akka lagaatti dubbataa turre humni akka sanatti bishaan xinnoodhaan jalqabee amma immoo karaa qeerroo humna guddaatti ta'ee isumatti dabalamee jira. Karaa gara biraas warra mana hidhaatii bahanii Andu'aalam Arraagee kana fa'aa Iskindir Naggaa fa'aa jedhanii karaa sanas humni kanatti dabalamee iddoo tokkotti dabalamee jira jechuudha. Waan wal duukaa deemaa jiru kuni humni kun iddoo tokkotti ergi dabalamee jira ta'e
Humni kun dhiibee mootummaa kana deemsisaa jira yoo ergii ta'e tasgabbii dhabuudhaan injifannoo itti adeemaa jirru dhabuudhaaf waan dandeenyuuf tasgabbii qabaachuutu nurra jira jechuudha. Qeerroon mo'ateera. Kan inni mo'ate immoo naamusaan hojjechuu isaatiiti. Qeerroon mo'ateera. Abbaatti ta'eera qabsoo kanarratti. Biyya Oromiyaa duwwaaf itoo hin ta'in Oromoo duwwaadhaaf itoo hin ta'in bu'aa dabarsee Itoophiyaa kan biraadhaaf buusaadha jira. Dhiibaadha jira. Akkuma sila Jawaar jechaa ture isa jalqabne kana dhiibuu sana suutannee dhiibuu sana humnaan dhiibnee akka lagatti gadi daballee wajjin nu rakkanneen of eeguudha barbaachisaa jechuudha. Kanarratti egaa hoggansa kan ta'an keessumaati gartuu Oromoo irra kan jiranii itti gaafatama guddaa akka qaban ammayyuu himameeti jira. Tokkoffaa short term isa jedhame har'a iftaan bor torban tokko keessatti wanta godhamu irratti wajjin hojjechuun waa tokkodha. Har'a garuu obbo Lammaadhaa fi Dr. Mararaadhaa fi obbo Baqqalaadhaa fi namoonni kan biraas wal duukaa mul'atanii sadarkaa siyaasaa irratti sagantaa siyaasaa qabnu irratti adda yoo taane iyyuu dhimma Oromoo irratti nuyi tokkodha kan jedhu agarsiisuu yoo danda'anii waa guddaadha nuu himani. Har'aafis horii keenyaafis egeree Oromootiifis kun waan barbaachisaadha. Siyaasa irratti adda ta'uu dandeenya. Waan dhimma Oromoo irratti garuu waan Oromoo gaaga'uu danda'utti garuu nuyi tokkodha kan jedhu har'aa jalqabanii agarsiisuun har'a nagaa buusuudha dhaabatuutu hin ta'in boriif illee barbaachisaadha. Kanarratti egaa qeerroon har'as naamusaan deemaa turtanii hoggansa keessan dhagahaa turtanii gartuu kan keessan kan ta'e kan biyya bakkee jirus kan biyya keessas jiru namoota isin deeggartan yeroo isinitti man dhaggeeffadhaatiiti naamusa ittiin jalqabdanii naamusa sanaan fixaa. Akkasumadha kan hin jedheetaniin ergaa dabarsuu barbaadan illee. Ayyee Piroofeesar Hizqeel hedduu galatooma. Jawaar egaa keessattuu Hayilamaariyaam aangoo lakkisuus ta'ee hidhamtoota siyaasaa gadhiisisuu keessatti bu'aa qeerrooti beekamaadha. Haa ta'uuti wayita amma haala amma jiru kana keessatti haalli akkaataa qabsoon deemaa jiru kana keessatti jechuukooti. Tarsiimoo akkamiitiin qabsoo Oromoo arreedaa jiru injifannoo argame kana gama yaadame sanaan gahuudhaaf rakkooleen uumamuu malanii rakkoon sanarra aananii tarsiimoo akkamiitiin walumaa galatti hordofamuu qabu jettee yaadda? Akkuma reefu jette ammatti wanni guddaan naamusa amma tasgabbii barbaachisa. Tasgabbii barbaachisa. Akkuma dura jetti sibiila tokko cimsuu yoo barbaade takka oomishaa takka qabbaneessaati kan deemuu ni qabdu. Amma tasgabbiidha kan barbaachisu. Qabsoon tuni beeta mangistii jirti. Qabsoon tuni Gincii irraa eegalte. Qabsoon tuni Awwadaa irraa eegalte, Beegii irraa eegalte, Mooyyalee irraa eegalte. Qabsoon tuni cabsitee Finfinnee 4 kiiloo keessa seentee wal gahii Ihaadeeg irratti. Amma kan dafquu qabu, kan dhidhiitachuu qabu Wayyaaneedha. Amma qeerroon nyaachifatee waardiyyaa ta'ee eeguudha qaba. Remember, tarsiimoodhaan masa qabna. Naamusni barbaachisaadha, tokkummaan barbaachisaadha. Amma keessattuu akka yaadamaa jirutti, akka namni baay'ee yaadutti gara fuuldura boodarra yoo gaafii gaafatanitti deemna. Akka yaadamaa jirutti hoggansi gara Oromootti dhufaa jira fakkaata. Garasitti yoo kan dhufu taate marii barbaachisa. Tasgabbiidhaan laaluu barbaachisa. Wal dhaggeeffachuu barbaachisa. Yeroo gabaabaadhaaf. Kana garuu qeerroon kophatti godhuu hin danda'u. Rakkoon jiru keellatti duubatti harkifachuu jaarmayoota argaa jirra. Hiree qabnaa Mararaan ala bahee jira. Baqqalaan bahee jira. Kaafawwan akka kaafawaatti irra waan ajaa'ibaa hojjetan. Baqqalaan Adaamaa dhaqee hin callisee hin teenye Finfinnee dhufee Mararaa wajjin marii akka godhanii kan dhagayaa jirru. Isaan roodmaappii qabaachuudha qabanii. Opiniyoon irraa isaa taatu isaan irraa walitti dhufanii waliin mari'atanii waan uummata walirra kaa'uun deemu waan tokkummaa lafa waliigaltee gabaabaa waliigaltee guyyaa 10 illee ta'uu danda'a. Waliigaltee guyyaa 10 takka lafa kaa'anii ittiin deemuudha barbaachisa. Fuula takkaan itti deemuu danda'uudha qabna. Maaliif har'a akkaataan itti wayyaaneen namicharra aangoo irraa itti buusifte shakkii natti uuma. Yeroo gaaga'amni akkanaa jiru kana sila hoggasuma buuftee hoggasuma kaan shuumta malee overnight dursanii bu'uu isaa himanii Itoophiyaa keessatti Xaqilaa Ministeera jechuun mootummaatti beekan. Xaqilaa Ministeerri bu'ee jechuun mootummaan kufeetti beekaman.
Kanaaf uummanni qaata dhoo'ee gadi bahe. Buni gara wanni wadda wayyaaneen hoggaa kuftee keessattuu warri waa nyaatee quufe kuni jeneraalonni kuni balaan akka bullee barbaaduu danda'an. Kanaaf balaa san hanqisuudhaaf gadaan tun gadaa Oromooti. Amma booda gara Itoophiyaatti deemtu Oromoo deeman. Ijji miliyoonota nurra jira. Ijji faranjii nurra jira. Ijji arabaa nurra jira. Ijji chaayinaa nurra jira. Ijji lafaaf waaqaa Oromoo irra jira. Dirqama ummata miliyoona 110 qofa osoo hin ta'in gara miliyoona 400 ta'u ummata Afrikaa bahaa ofirraa qabnaa jechuudha. Dhiibnee jijjiirama biyya sanii finnee jirra. Amma immoo responsibly mootummaa itti aanu jaarutti deemuudha barbaachisa. Kana nu hanqisuudhaaf Oromoo kana hanqisuudhaaf sosocho'uu danda'u. Kanaaf wanni barbaachisu maali? Ammatti Oromoon tasgabbaa'ee hogganni immoo saffisaan leezii ta'anii harkifachuu miti. There is no time for timing hin jiru. Harkifachuu bishaan fudhachuu dandeessa maaraatoonii kiiloomeetira 40 geessee booda hin dandeessu. Kanaaf wanti barbaachisu tarsiimoon barbaachisu qophaa'u. Boru deemnee iftaan waan nun taane godhan taate nyaachifattee jirta itti dhukaafta. Rasaasa keessaan baafatiin qeerroo. Qabadhu ilaamaa ta'e tolfadhuuti mishigii qabadhu eegi. Qabadhu. Boru waan ta'u ilaalla. Iftaan murtiitti seennee itti deemna jechuudha. Kanaaf kominikee godhaa jirra warra adda addaa wajjin wanni illee fudhatina dhaamseen amma qeerroo dabarsuu barbaadu. Amma misinformeeshinii baay'ee olola baay'ee abaluu xaqlaa ministeera ta'uu hedaa abaluu hidhuu hedanii abaluu ajjeesuu hedanii fannisee hedanii this is still disinformationiidha wanni akkanaa kun. Kanan dhagayina boru waan isaan ifatti murteessan egaa agarree booda murtiitti seenna. Maaliif strategy is based on fact not rumor not fiction. Tarsiimoon ati baaftu odeeffannoo baay'een argadha amma nasitti. Odeeffannoon sun hundi cinaan dhugaa ta'uu danda'a. Cinaan soba ta'uu danda'a. Dhugaa ta'uu soba ta'uu isaa hin bariiti. Hin bariiti. Warri amma olola oofu as abalutta jedhanii oofani hin bariitu se'anii gadi hagaa jiran miti. Ololan fudhatina. Abalutta namni Oromoo ta'u yoo ta'e wajjin hiriirra. Keessattuu namni biyya sanii ta'u kan jijjiiramatti dhiibu yoo jiraate wajjin hiriirra. Amma booda waan Oromoo hin taane wanni Oromoo hin taane dhagalleen hin jiraatu Oromiyaa keessa hin ta'u. Humna abbaa feene harka micciirree kararra deebisuudhaan qabna. Humna nama nu ta'u onnee itti horuu qabna. Humna nama nu hin taane yookaan harka micciiruu yookaan kursiirraa xallasnee akka namicha kanaatti aruu horannee jirra jechuudha. This is confidence. Kanaaf wanni amma barbaachisu tasgabbiidhaan qalbii achi kaatanii qophaa'uudhaaf jarjaruun hin barbaachisu. Saboota biyya Oromiyaa keessatiif har'a Oromoon lubbuu kennuu qaba. Tiksuu qaba. Tigiroota dabalatee. Tikfamuu qaban. Dhaabbileen amantii tikfamuudha qaban. Dhaabbileen misoomaa tikfamuudha qaban. Kanaafuu keessattuu sochiin daandii irraatii fi sochiin bifa bifaan godhamu laaffachuudha qaba. Amma cal jennee akkuma wanni keenya lolli keenya isaan jeeqetti amma cal'isuun maali yoo cal'ifnee dhaggeeffanne lilmoon lafa buutullee dhageenya jechuudha. Kanaaf girrigirrii nu hin barbaachisu kanatti fuulleffachuu qabnan jedha. Kanumadha kanan itti dabalu yeroo eenyutu qabaa yoo jenne. Isuma wal qabsiiftaniitu Profeesar isuma wal qabsiiftanii waan amma Jawaar kaase waliin keessattuu egaa haalli amma haala ce'umsaati. Haala ce'umsaa kun gama kamiin riifoormi ta'uu yookaan hundeeffamuu qabaa. Qoonni gahee hundaa immoo maal ta'uu qaba ka jedhu walumaan qabsiisaatiin. Bareeda waan haaraa waan itti dabalamu qabu eenyutu yeroo qaba jennee of gaafan amma jechuun qabsootu qabamee gaafa jiru gartuudha qabaa jechuudha. Inni yeroo amma waan keessa jiru toftaarra mootummaarra jiru suni mootummaarratti of tursuuf kan barbaadu humni jira. Geeddarama immoo kan barbaadus jira. Kana keessaati eenyutu yeroo qabaa yoo jennee ilaalle kan yeroon irraa dhumaa jirtu mootummaarra kan jiru sirna wayyaaneeti. Yerootu irraa dhumaa jira. Waan inni ijaarrate hundumtuu wal gadhiisaadha jira. Wal hiikaadha jira. Mana inni ijaarrate dagaleensaa irraati hiikkataadha jira. Dagaleen irraa wanni hiikkate immoo hafaa hin jiru. Kan amma utubaasa mana gidduu jiru sanatu keessaati buqqa'ee hin baane malee inni iyyuu ofirratti caccabaadha jira. Yeroo inni kun akka kanatti caccabaa jiru humna inni ittiin caccabaa jiru kan beennu humna
siladhaan dubbataa ture kan qeerroo sitti makame yoo jiraate iyyuu yeroo dheeraadhaaf waan irratti hojjetamaa kan turedha kuni. Kanaaf yeroo qabdu warri qeerroo yeroon isinii wajjin jira. Toftaas kan qabu isin, tarsiimoos kan qabu isin, kan yeroo kanaan gahes isin. Humni keessan eessayyuu hin dhaqu. Humni siyaasaa isin qabdan eessayyuu dhaquudhaaf deemaa hin jiru. Sababii kanaatiif waan hooggansi jedhu, waan hooggansi keessan jedhu isa waliin dhaggeeffachuudha qabdu. Miira duwwaa keessa lixee namni yoo deeme waan hin taane ta'uudhaaf hin adeemti jechuudha. Sababii kanaatiif akka gara sanatti hin deemnetti injifannoon argame kun hundumtuu karaa malee damee yeroo dheeraa akka nurratti hin fudhannetti karaarraa gora jechuudhaaf yeroo qabdu kanaafi yeroo itti teessanii ilaaltanidha kan jedhu sana jajjabeessuudhaaf. Warri hooggansa mana hidhaatii bahan immoo kanarratti amma itti dabalamanii jiru, walakkaa isaa jiru hooggansi isaanii. Mootummaa Oromiyaa keessas immoo kan dhimma Oromoo kana dhaggeeffatanii hojiirra oolchuudhaaf ka'anii hojiidhaanis kan nu agarsiisan jiru. Isaanuu tokkummaa Oromooti kan nu barbaachisu kan jedhu himataadha waan jiranii fi tokkummaan sun ijaanis mul'achuu qaba. Wajjiniin mul'achuu qaba. Wajjiniin haasa'uutu qaba. Kan jedhame kana yeroo ce'umsaa kana keessatti waan hojjechuudhaaf jedhan kanas agarsiisuu qabu. Kana isaan hooggansi waan isaan itti gaafatama isaanii yoo isaan ofirraatii baafatanii qeerroon isaanis dhaggeeffatee yoo baasee akkaataan itti adeemaa jiru irratti amma Oromoon qeerroon Oromoo duwwaachuun ta'in Itoophiyaadhuma sanayyuu mana hidhaa meeqa irraa baasaa jira. Akkuma Hayilamaaramiin mana hidhaatii har'a baasee ganaa waan meeqa biyya mana hidhaatii baasaa. Oromoo sana duwwaatuun ta'in Itoophiyaa hundumaayyuu mana hidhaatii irraa diigaadha waan jiruufi as deeffatee ilaaluudhaaf hin danda'a. Yeroodha waan qabu. Yeroon gara keeti kan inni jiru. Kanaaf obsuudhaaf hin dandeessa. Nuuf tarii fagoo warra jirruufi salphaa ta'uu danda'a mee obsi jechuun garuu akkaataadhuma adeemsichaatiif iyyuu taanaan yeroo ammaa irratti gara booddeetti siiqanii waan ta'aa jiru sana immoo ilaaluudha. Gidduu isaaniitiif iyyuu wal fixanii isaaniyyuu irratti caccabaa jira dagaleen kufeera. Kanaaf obsa godhachuun barbaachisaadha jechuumaaf hin jedhu. Gaariidha amma immoo Jawaarittan darba dammaqaa. Egaa muummichi ministeeraa fedhii kootiniin kan inni jedhee fedhii kootiniin aangoo gallakkisaa kan jedhudha. Kan biraas kan inni jedhee baalli yeroo lammaffaati karaa dimokiraatawaa ta'een dabarsinaa kan jedhutu jira. Egaa kanatti aanee sana sababbeeffachuudhaan egaa amma Adwaawiin walgahii hatattamaa waamutti jira. Kana booda namoonni tokko tokko karaa sooshaal miidiyaatiinis haa ta'u karaa adda addaatiin kan facaasaa jiranii waan biraatu as deema walgahii kana booda kan akka labsii yeroo muddamaatii kanaaf gammachuu guddaa miti kan jedhanis jiru. Geetaachoo Raddaa immoo gama tokkoon wanta irra dubbateetu jira. Gama kaaniin immoo akka waan Oromoo iddoo ministericha kana buusuudhaan qabsoo kana qabbaneessan fakkaachuu wayiitu jira. Mee dhimmoota kanarratti maal jettate? Jawaarituun deebifne isuma wal qabsiifteetu waatti dabale gaariidha. Gaaffuma irratti egaa akkuma beekamutti amma haalli odeeffamaa tureen bakka dura taa'ummaan Addawaawii kun OPDOf kennamaa jedhama. Dura taa'an OPDO immoo obbo Lammaa Magarsaati. Obbo Lammaa Magarsaa yoo dura taa'aa Addawaawii ta'anii paarlaamaatiin filamanii piraayim ministeerii ta'uu yookaan muummicha ministeeraa ta'uu hin danda'an. Kanaaf maaltu ta'uu danda'a kanuma wal qabsiiftee haala amma Dajaneen kaase waliinis. Labsii yeroo muddamaa labsuu danda'u. It doesn't make a difference. Labsii yeroo muddamaa dhiisi. Dachii samitti odoo labsaa oolanii wayyaanee baraarsuun hin danda'amu. Uummata Oromoo deebisanii bulchuun hin danda'amu. Kana namni keenya sirriitti hubachuu qaba. Labsuu danda'anii garuu wanni dhufu hin jiru. Wanni haareen maali? Wotaaddarri nama keenya fixaa jira. Ganda keessa jira. Wanni dhufu hin jiru. Labsii yeroo muddamaa nu cinquun qabu. Labsii yeroo muddamaa kabara deengaddaa yoo ta'e malee amma laal. Labsii bara deengaddaatiin wanni dhabne maali? Intarneetii dhabne. Waraanatu Oromiyaa keessa faca'eemi. Intarneetiin hin jiru. Waraanni biyya keessa faca'ee jira. Qeerroon immoo intarneetiin illee akka itti irraa baratee jira. Waraana illee akka itti irraa argatee jira. Kanaaf labsii yeroo muddamaa propagaandaadhaaf yoo ta'e malee
In fact, labsii yeroo muddamaa qeerrootu labsuu qaba malee amma. The only force that can impose achitti yeroo ammatti wanta gajee ka hojiirra oolchuu danda'u qeerroo qofaa. Takkaahuu qaama qeerroo wajjin jiru qofa malee qaama qeerroon deeggarte yoo ta'e malee labsii yeroo fedhee yoo dabarsan wanni dhufu hin jiru. Labsuu danda'an kana baruu is not an issue, is not a big deal. Kan akka wanni itti fudhannu gara maybe warra seeraa gaafachuu dandeessan gara prime ministera Oromoodhaaf kennama kan jedhu yaada irratti akka walii galan haasan wayyaanota illee kanuma akka ta'e kan argaa jirru biyyoodhaaf kennama. Gadaan amma ta Oromooti. Gadaan ta qeerrooti. Oppidiyoo keessatti gadaan ta Lammaa Magarsaati. Deeggarsa qaba Oromoo keessatti. Oromoo alatti illee deeggarsa qaba. Dura bu'aa dhaabaati. Maali seerri Oromiyaa qofa irratti Oromoo qofaaf hojjeta seerri Dabratsiyoon illee በፕሬዝዳንት ማዕረግ በምክትል ፕሬዝዳንት godhanii jiranii kanallee በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጠቅላይ ያኒ ረካው ይመደንደያን gaarii natti fakkaata. Yoo sun ta'uu baate immoo nama lammaan deeggaru nama lammaan ifatti godhuu taate malee rakkoo keessa seenuudhaaf ta'an. An akkanatti fakkaatutti paarlaamaa keessa amma maqaan daddaa'amu fa'a paarlaamaa keessa warri adda addaa jiru haa taatu garuu oduun baay'een dabraa jiru dhugaa natti fakkaatu. Oduun gama gamana oofan konfiizinii uumuudhaaf jeequmsa uumuudhaaf malee Ihaadeeg keessatti hoogganaan Ihaadeeg amma Lammaa Magarsaati. He the only leader achi keessa amma. Opidiyoo keessatti gadaan ta'a Lammaa Magarsaati. Itoophiyaa keessatti gadaan ta'a uummata Oromooti. Oromoo keessatti gadaan ta'a qeerroo Oromooti. Kanaaf hedduu waan nuti nutti fakkaatu Lammaan dirqama guddaa qaba. An akka kiyyatti osoo ofii fudhatee gaarii natti fakkaata. Yoo ofii kan fudhanne taate nama inni itti amanu kaa'ee gadi bahee uummatatti maaliif akka kaa'ee himuu danda'u qaba. Namni inni kaa'u immoo nama waan kana to'atee transition tun borcuma yeroo gabaabduuti. Reefa afaan Amaaraatiin jechaan ture. Tuni asumarraa meeshaa bakkuma namni amma prime minister ta'u asumarraa fuudhee malkaa ceesa malee karaa fagoo deemuu hin danda'u. Ji'oota yoo akkam guddate. We are heading to democracy. We are heading to election. Filannootti deemaa jirra. Kanaaf amma namni kaa'amu nama waan kana crisis wanni godhuu danda'u nama amma tokko yeroo wayyaanotaa kanallee walii wanni jechuu danda'u ani akka nama mul'atutti Lammaan fakkaata. Lammaa yoo ta'uu baate nama Lammaan indoorsii godhu waa halleefu Opidiyoo yoo agammaa kana addaan furuu baatte rakkoo keessa jirti jechuudha. Kanaafini wacaa fi walhamii dhiisatii hulaa cufadhaatii murteessaa jedhee kan hin dhiibaa ture publicly keessaanis himaa turre kanaaf murteessanii deemuudha qabanii namni amma murteessu Opidiyoo keessatti Lammaa Magarsaati. Wanni demokraasii sentralizimii nan seensi san dhiisanii Lammaa Magarsaa yookiin nama inni shuumu ta'uu danda'u qabanatti fakkaata nama inni achi kaa'u. Either way Lammaan immoo chairmanii paartii ta'eetuma itti fufanatti fakkaata paartii Ihaadeeg walii galatti deemuu ni danda'an kana sirriitti maaneejuu danda'uu qaban. Yoo kana ta'uu baate Hozqaayelee fi hiree kenna. Yoo kana Oromoo yoo ta'uu baate illee wacuun hin barbaachisu. Oromoo illee yoo ta'uu baate gara jeequmsatti deemuun hin barbaachisu. Qabsoo itti fufna abbuma fedhe illee yoo ta'an taate wada Oromoo kaayanii wala Amaara kaayanii wala Seexana kaayanii amma booda amrii Oromootii fi amrii qeerrootiin bula. Period. Abbaa fedhe maan keenya. Manuma nama fedhe fedhanii yoo kaayan taate dantaa Oromoo gaafii Oromoo deebisuu yoo hin dandeenye akkuma Hayilamaariyaam sanitti gadi baaftee lafaa xoofsitti qeerroon. Kana namni beekuu danda'u qaba. Abbaa fedhe yoo kaayan laalaa deemna boruu bariitii ilaallaa akkuma jeetti amma waliin mari'achuu qaban. OFC'n fi OPDO'n waliin mari'atanii rood maappii lafarra kaa'uu qabanii namni filamu sun immoo abbaa fedhe illee haa filamu. Haasaan isaa kan duraa dimokiraasiitti yoom akka ceenu akkasumas ammoo mormitoota wajjin taa'ee ji'a ammanaa keessatti filannoo 2020 filannoo eeggannoo seenoo hin ta'u sun hin jiru sun. Kanaaf kanarratti mari'atanii deemuu qabanii jedhanii gama kiyyaan. Mee kanarratti Profeesar Isqeelis otoo itti dabalte maaliif kana dura Oromoodhaan takka seexanaa takka maal jechaa kan ture kan akka Geetaachoo Raddaa'iiti har'a Geetaachoo Raddaa yookiin Raddaa'ii afaan Tigreetiin Raddaa'idha. Isa faadha kanarra gadi bahee Oppidiyoon wanti Ihaadeeg irratti hin filamneef hin jiru kan jedhuu fi egaa akkuma amma Jawaar jedhee wanti tokko dubbatamaatu jira. Kanaaf gaaffiin Oromoo amma qabsoo Oromoo qeerroodhaan gaggeeffama.
gaaffii Oromoo deebisaa wanti isaan amma suphaadhaaf hojjetaa jiran kuni gaaffii Oromoo deebisaa kanas qeerroon attamitti hordofuutu irra jiraata uummattis akkamitti hordofuutu irra jiraata kan jedhudha. Kana biraan immoo qeerroon akkuma sila dubbataa turtanii mee jabeessuudhaaf eenyu qabsoo isaa kana babal'ifachuudhaaf warreen kaan wajjiniin fakkeenyaaf gara Amaaraa faannoo kan jedhaman jira gara Sidaamaas yeroo ammaa kana kan socho'aati jiru baay'ee miidiyaadhaan hin beekamu malee kanaaf babal'ifatee injifannoo barbaadu sanaan ga'uudhaaf maal gochuun irra jiraata kan jedhu. Bareeda galatoomi gaaffii kana gara kootti deebisuu keetii fi waan ani jedhu yoo mootummaan Itoophiyaa amma ergii muummichi ministeeraa hatattamaan akka inni bu'u ergii godhan maaliif akka jedhaa hatattamaan akka inni bu'u kan jedhamu utuu dhimma isaa beeknee jirru achiiti waan ittiin hojii gallakkiise iyyuu dubbii isaatuun katabatiin dhufee afaanumaan dubbataadha ture. Sababii kanaaf hatattamaan akka inni gadhiisanii shakkaa ture filamanni. Ergii kana gootanii humna waraanaatiin bulchuudhaa fi labsii yeroo muddamaati baafna jedhanii yoo yaadu ta'e tokkoffaan yoo yaadu ta'e isas fidaa maaliif kanaan duras gootanii jennaan qeerroo isaa isin rakkisaa jiru kana mana hidhaatti galchisanii jennaan ittuu jabeessitanii baaftan. Yeroon hatattamaa qabsoo Oromootiif qeerroo hin jabeesse malee hin laaffisne. Ammas yoo fiddan sanuma ta'a malee wannichi inuma jabeessitu malee inni iyyuu gaaga'ama ofirratti baay'isaa deemaa jirtu malee waan godhu hin qabu. Kun kanaan duras mul'ateera. Lammata akkaataan qabsoo Oromoo adeemsisaatii fi injifannoon isaa maaliin madaalama yoo jenne namni Oromoo ta'e tokko mootummaarra dhufuudhaan miti. Kanaan dura yoo dhugaasa dubbannu inni Iyyaasuunis Oromoodhuma qaba ture. Haayile Sillaaseenis Oromoodhuma ture. Mangistuunis gar tokkoon Oromoodhuma jedha ture. Tafarii Bantiis Oromoodhuma ture. Kanaaf Oromoo namni ta'e mootummaarra dhufuun gaaffii Oromootiif deebii ta'uudhaa fi mirkaneessaa hin ta'u. Akka sanatti ilaaluun nurra hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee namni yeroo ammaa kana keessatti mootummaa Itoophiyaa irratti dhufu dhiibbaa qabsoon Oromoo godhe irraati kan ka'edha kan inni dhufaa jiru. Booddee isaatiin kan dhiibee dhufu qilleensi isa dhiibe. Humni isa dhiibee iddoo sana irratti isa baasu humna qeerroo kanadha. Humna qabsoo Oromoo kana, humna uummata Oromoo kanadha. Kanaanidha kan inni irra achirra dhufu. Kana hubachuu qabaa jechuudha kan achirratti dhufu. Kanaaf eenyutu achi yaabbataa miti. Eenyutu iddoo sanarra taa'aa miti kan ilaalamuun irra jiru. Eenyu abaluun maqaan isaa Oromoodha kan jedhu miti. Oromoon gaaffii yeroo dheeraatiif qabu qaba. Kanaan dura si'a 3-4 dubbannee si'a meeqa dubbanneera. Gaaffiin isaa salphaadha. Gaaffiin inni gaafatu bulchiisa Oromiyaa irratti of bulchuu irratti anatu abbaa ta'uu qabaadha. Eenyummaa koo irratti anatu abbaa ta'uutu qabaadha. Oromoon akkasii gaallaadha maaloodhaatu hin ta'in Oromummaan maal akka ta'e kan himatus kan murteeffatus anadha anatu abbaatti ta'uu qabaadha. Waa'ee lafa irrattis immoo waa'een lafaa waa'ee lafeetii kanarrattis kan murteessu anumadha abbaa ta'uun kan irra jiru kanadhaadha. Abbaa biyyummaa inni jedhu suni kana sadan hundumaa walitti fida jechuudha. Kanaafi akka sila Jawaar dubbataa ture popular sovereignty wanni jedhan tokko jira waggaa 200 darbe kana keessatti kan ka'e. Popular sovereignty jechuun kan ummata ol kaatus kan irraa buufatus ummatadha. Isatu dhufaa jira. Qeerroo humni keessanii isintu humna qeerrooti gaafa jennu kan of bulchuu himatu keessumaa waan qeerroon himu. Maaliif keessumaa jedhe immoo qeerroon waan boriiti. Siyaasnis waan boriiti. Waan ati har'a hojjette bor hojiirra oolaa boridha kan inni bu'aa buusu. Sababii kanaatii waan qeerroon gaafatu sana dhaggeeffatanii ajandaa isa kan isaanii lafa keewwatanii ajandaa uummanni jedhu yoo hojiirra oolchanii eenyuyyuu ta'uu danda'a. Kan uummata biratti fudhatanii lammaan jira. Oromoo duwwaa biratti tun ta'in Amaara birattis fudhatama kan qabate jira. Lammaas haa ta'u, abbaa duulaas haa ta'u, abbaa fedhees haa ta'u kan inni itti malaalamuun jiru yaabbachuu isaanii tun ta'in hojii isaanii akkamitti hojjetan kan jedhudha. Sababii kanaatiif eenyutu borii muummicha ministeeraa ta'eetii shuumame kan jedhu miti murteessaan. Kanaaf yeroo qabda. Dhimma uummataa garuu hojiirra oolchaa jiraa kan jedhudha. Oromootu ta'e gaariidha uummata dhaggeeffachuu qabaa jechuudha garuu. Qeerroon kun garuu
naannoo Oromiyaa duwwaatti tun ta'in muummichi ministeeraa kun muummicha ministeeraa Itoophiyaa waan ta'eefi antummaan uummataa kan karaa qeerroo dhalate gara warra faannoo jedhanitti darbuudhaaf hin danda'a. Sababii kanaatiif muuxannoollee walii hiruudhaaf hin danda'u jechuudha. Barsiisuu danda'u. Attamitti akka adda nagaan muuxannoo sanas waliin gahuudhaaf hin danda'u. Kana hundumaa gochuun barbaachisaadha. Muummichi ministeeraa kun waan Itoophiyaa bulchuudhaaf adeemu jechuudha. Gaafatte kana sadan natti fakkaata. An akkasittidha kan inni ilaalu. Waan Oromoon gaafatu ifaadha. Ifaadha. Waan Oromoon gaafatu waan warri Amaaraas waan uummanni biyya lafaa cunqurfame gaafatu irraati adda miti. Walqixxummaadha barbaada, bilisummaadha barbaada, mirga namoomaasaa eegamuudha barbaada. Yoo maqaa isaa immoo haa himnu yoo ta'e abbaa biyyummaa sana kan inni barbaada. Abbaa biyyummaa jechuun immoo ammas keessan deebi'a. Abbaa biyyummaa jechuun bilchiisa koo irratti natu abbaa ta'utu irra jira. Eenyummaa koo irratti natu abbaa ta'utu irra jira. Lafa koo irratti natu abbaa ta'utu irra jira. Kana kan hin mirkaneessine, kana ajandaa kana kan hin deemsisne Oromoo haa ta'u, Amaaraa haa ta'u, Tigireellaa haa ta'u, waajjira mana muummicha ministeeraa walii xuunsaa murteessaa miti. Kanatu hammam gara fuulduraatti deema jechuudha. Kanarratti immoo humna kan qabu ummatichi. Humna duris kan ummataa ta'uudha kan irra jiru. Kanadha kan ilaalamuun irra jiru jechuudhaaf hin jedhu. Ayyee Profeesar Iskeel hedduu galatooma. Egaa mee Jawaar marii ani gama kiyyaan gaaffii kiyya gara ittiin deemaa jira. Mee gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo akkuma amma Profeesar Iskeel ibsanii gaaffiin kun gara wareegama hedduutti kaffalameen gara xumuraarra gaheera. Haala amma jiru kana keessatti fuulduree keenyatti wanta kana tarkaanfachiisanii gara bu'aatti jijjiiruu karoorri gara fuulduraatti hojjetamuu qabu maa tokko lama jedhamee lafa taa'uu danda'ama? Akkamitti ibsama kanarratti Jawaar? Egaa itti guyyaan boruu murteessaadha. Guyyaa boruu qofa osoo hin ta'in halkan edaanoo murteessaadha. Hooggansa sadarkaadhaan jiru waliin mari'achuu danda'uudha qaba. Amma tekstiin argachaa jirus waliin mariin akka eegaleedha. Oromoon wal hubatee dhaquu danda'uudha qaba. Akkasumas saboota biraatii fi jaarmaalee biraa wajjin wal hubachuu danda'uudha qabna. Gama oppoziishiniitiin gara mormitootaatiin hooggansa Dooktar Mararaa jalatti jaallan jiran dhaabbilee paartiilee adda addaa hoogganoota keessattuu namoota beekamoo warra amma hidhaa bahe warra akka Iskindir warra akka Ahmadiin Jabal walitti fiduudhaan humni jijjiirama haa jennuuni. Humni jijjiirama barbaadu mormitullee jechuu baannu humni jijjiirama barbaadu kan mootummaa alaa walitti Oromoo walitti fiduudha qabdi jechuu walitti fiduudha qabdi. Yaada san waliin qabachuu danda'uudha qaba. Yaadni wal dhahaan baay'ee deemuu hin qabu. Gara mootummaa keessan akkasuma hagammatti opiiniyoon hagammatti nama PM ta'u immoo Prime Minister ta'u hin murteessine natti fakkaatu murteessuu qabanii ijannoo takkaan dhaquu qabanii hamba duratti dhaqanii tokko quba kaan tokko akkana tokko akkas qabuun hin ta'u san jala muree deemu halkan kan ammoo san qofa osoo hin ta'in akkaataa itti biyyi tasgabbaa'u akkaataa ammoo warraa isi kun revolushiniin kun uf duubatti hin deebine akkaataa ammoo akka malee biyyattiin sun beekta raafamte biyyattiin nama miliyoona 110 mootummaa yaraa instituutiona jabaa waan hin qabneef biyya rabbi bulchuu beekta Itoophiyaan. It's a failed state practically. Kanaaf rabbi irratti uummanni keenya bira dhaabachuu danda'uudha qaba. Kana gochuudhaaf hooggansa sadarkaadhaan jiru mari'ataa deema. Guyyoota itti aananitti egaa ani akka rood maappiitti kanatti mul'atu erga shuumanii booda abbichi Prime Minister ta'u sun haasaa isaa irra barreeffatee buluu qaba. Haasaan inni dura godhu suni dachiisa dhaggeeffatu ta'a jechuudha. An osoon gorsi naan jaan nama akkasii gorsi yoo kanaan jaan taate eedanurraayin Marraa Guddinaatiif Baqqala Garbaatiif Iskindiriif Ahmadiiniif bilbilee hubannoo ragaa kana godhuun dirqama. Kana yoo godhan malee reefu afaan Amaaraan jee irran deebi'an malee murtiin hojii koree hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg waan takka muruu hin danda'u koree hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg gama booda waan takka tasgabbeessuu hin danda'u Saamoraan waa takka godhuu hin danda'u Getaachoo Saffaa waa takka godhuu hin danda'u amma humna Saamoraatii ol Tamaraatii fi Tabaqqalaatti guddoo biyya bulchuu yoo barbaadde opiniyooni namni ishii shellaqqachuu qabdu namni ishiin itti dhiyaattee of cinaa hiriirsitee deemuu qabdu rabbii gaditti hooggansa kana jechuudha. Kana godhattee kanarratti ittiin deemuudha qabdi. Kana yoo ka deemtu taate bu'aa buuftu nulleen haala jiru monitor godhaa deemna.
kanuma akka kana fakkaatutti. Dammaqaanis gaaffii koo gara fixaatti jira. Egaa Profeesar Asumaan atis ergaa qabdu tarii kan nuti hambifne yoo jiraate ergaa qabdu akka dabarfattuuf keessumattuu wayyaaniin yeroo ammaa kana ulee dhumaa tokkotu harkatti hafee jira waraana. Haala kanarratti egaa akkuma Jawaar yeroo baay'ee jedhu sareen maraattee gara dhumaa irratti waan ishiin nama gootu dubbataa jira irra hin deebinu. Mee kanaaf keessattuu hooggansa amma mana hidhaatii ba'ees haa ta'u qeerroo Oromoo akkuma sira jedhee dirree isaatuu bal'ifachuudhaan warra ollaa wajjiniin maal gochuutu akka irra jiraatu gara biraatiin immoo garuma alaa kana diyaaspooraan keessattuu aktivistoon maal gochuutu irra jiraata ergaa akkamiiti yeroo hamtuu kana keessatti wanti dubbatamu dhiibbaa qaba ergaa akkamiiti dabarsuun kan irra jiraatu kana walitti qabdee ergaa carraadhumaa Profeesar Isqeel. Gabaabaadhumatti waan an jedhu wayyaaneen ulee tokko iyyuu hin qabdu. Ulee itti kaase yoo ta'e, ulee humna waraanaas yoo ta'e, ulee siyaasaas yoo ta'e, ulee dinagdees yoo ta'e harkaa dhumeera kan ta'e. Harkaa dhumeera. Kanammoo waan muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleeny jedhan darbinee waan ilaallu hin qabu. Geeddarama keessa jirra, geeddaramuutu nurra jira, mootummaan darbuutu irra jira kan inni jedhe. Mootummaan darbuutu irra jira. So karaarra buuneerra jechuudha. Kan hundullee kan turre yoo waa'ee jijjiiramarra akka jiru, ce'umsarra akka jiru dubbata akka turre har'a garuu gadi bahe. Isaan harkaayyuu gadi baheeti waa'ee jijjiiramaa fi waa'ee aangoo dabarsuuti kan inni haasa'aa jiru. Aangoon kun dabartee kan isheen deemtu dhugaadha. Har'a namoota Oromoodhaaf loogan akkasumattis Oromoo ta'anitti yoo kennanii gaariidha. Gaariidha Oromoon yeroonsaa ga'uunsaa gaaffii hin qabu. Garuu har'a waa'ee rifoorm yookiis jijjiirama miti kan haasa'aa jiru. Har'a kan nuyi barbaannu Oromoonis kan inni barbaadu, uummanni Itoophiyaas kan inni barbaadu jeeqamni akka hin dhufne, gaaga'amni akka hin dhufne tasgabbaa'uudha har'a kan barbaachisu. Har'adha kan inni haasa'aa jiru. Bor miti. Waa'ee jijjiiramaas miti. Waa'ee mootummaa dabarsuus miti. Oromoon humni isaa hundumtuu duukaadha jira. Humna inni qabu hundumtuu harka isaatti jira. Mootummaa harka isaatti galfatee jira. Waan inni gaafatutu ta'aa jira. Waan inni barbaadutu jira. Guyyaa 3 keessatti mana ooluudhaa fi gabaa lagachuudhaani injifannoo gurguddaa ergi agarsiisuu danda'e humni isaa harka isaa jira jechuudha Oromoon. Har'as humna keessan itti dhimma bahaatiitii warri qeerroos haa ta'u, uummanni Oromoos haa ta'u, jeeqamatti akka hin deemnetti, jeeqamatti akka nun dhiibnetti, gaaga'amatti akka nun dhiibnetti shira wayyaanee wajjinis kan jiran kan iddoo gara biraadhaas ta'an shirri isaanii akka irra hojiin oolle har'a kan uummanni sin gaafataa jiru, har'a kan nuyi sin gaafataa jirru miira sana keessa akka hin galle. Dhugaadha waan Jawaar jedhus jarri maqaa dhahaman kun mana hidhaatii bahan kun isaan warra mana hidhaa jirantu har'aan nu gahe. Har'a immoo baatanii uummata kanatti waa tokko karaa yoo agarsiistan waan isin dubbattan duwwaadhaan miti wajjuma dhaabbachuudhaan iyyuu karaa fagoodha deemuudhaaf dandeenya. Kanaaf isarratti nu jabaadha jechuudhaaf hin jedhee har'a wanni nuyi barbaadnu waan siyaasaa miti. Siyaasa bor maal goonaa miti. Har'a kan barbaachisu jeequmsa gaaga'amuu achirraati of hambisuudha. Maaliif hundumtuu harka keenya jira. Hundumtuu harka Oromoo galeera. Uummanni Itoophiyaa hundumtuu asii ol Oromoodha kan inni ilaalaa jiru. Yeroon kan keenya, jaarraan kan keenya injifannoon dhiyaatteetti kanaaf obsinee haa ilaallu kanuma kan dabarsuu barbaadu. Ayyee egaa Profeesar Isqeel Gabbisaa fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad galatooma egaa marii keenya Dajanee kanumaan ogolomne. Dhaamsa gabaabaan dabarsuu barbaada ijoollee qeerroodhaa fi yoo na ayyamtu. Ergaan keessaan waan dhufuufi tasgabbii guddaa barbaachisaa. Dhugaadhaa uummanni keenya injifannoon ajaa'ibaatti kan argamsiisaa jiru. Hubadhaa waan inni yeroo hunda jiru. Wayyaaneen nuuf gufuu karaarraati malee gaara miti. Gufuu sana amma xallazaa jirra of jalaa. Okay? Kan qabsoofnu kaayyoon qabsoo keenya wayyaanee kuffisuu qofaa miti. Kaayyoon qabsoo keenya waan abbootiin keenya waggaa 50 dura lafa kaa'an
galma sadi gurguddaadha qaba. Galmi kun akka ummataatti, akka namaatti, akka dhuunfaatti bilisummaa argachuudha. Bilisummaa argachuudha. Kan lammataa qabeenya Rabbi nuu kennirra fi kennaa Rabbi nuu kennirratti osoon saamamin, osoon dhiitamin, alagaan nyaatee nuti osoon hagabin dalagannee hiyyummaa keessaa of baasuudha, baqa of hanqisuudha. Kun nagaya osoon ajjeefamin, osoo gamanan oofamin nagaya qabaachuudha. Wanni sadeen kuni addaan bahuu hin danda'an, they are inseparable. Kanaaf akkuma waggaa sadeen dabra kana waataa turetti bakka Adaamin wayyaanee kuftetti aramaan biraa akkam biqille irratti hojjechuudha qabna. Akka nurratti illee hin jigne gara nu barbaannetti akka jigu dhiyeessinee jirra. Amma gara nu barbaannetti almost biraan gahaa jirra. Garuu last minute waan ta'eefi of eeggannoo guddaadhaan deemu awwaala wayyaanee irratti odaa Oromoo qofatu maruu qaba. Awwaala wayyaanee irratti bilisummaa Oromoo, misooma Oromoo, nagaa Oromootii fi uummata ollaa isaatii fi wajjin jirutu qaba. Naannoon sun abdii dhabaa jira. Abdiin gaanfa Afrikaatii fi baha Afrikaa nuyi uummata Oromoodhaati. Namni hundi chaansii isaa taphatee chaansii isaa iskwaandar godheera yookiin immoo nyaateera, sanyii nyaateera. Hireen teenya waggaa 70 booda dhuftee jirti. Ani kana jedhu Qeelsirritti jedhe Prime Minister eenyu ta'a miti. Abbaan fedhe Prime Minister ta'e, abbaan fedhe Defense Minister ta'e amma mazawwira poolitikaa Itoophiyaa kan harkaa qabu Oromoodha. Mazawwira kana immoo bifa responsibility qabuun, itti gaafatamummaa qabuun bahuudha qabna. Hoggansarraa kaasee hamma qeerrootti hoggansa hoggaa jennu hoggansa siyaasaa, hoggansa amantii, hoggansa biizinasii, hoggansa dargaggootaa. Qeerroon illee akkuma guyyoota sadeen kan dhufte sadeen kanatti odaa wayyaanee waggaa sadii dhiibaa waliin dhahaa turte waliin dhukkee irraa kaaftee namicha matarraa darbitetti amma immoo tasgabbii eegsisuudhaan qajeelfama dhaggeeffachaa wal quba qabaachaa deemuudha barbaachisa. Jeequmsi hin barbaachisu. Jeequmsi kamiyyuu walitti bu'iinsi kamiyyuu yeroo haaloo baafatanii miti. Yeroo itti carefully ta'anii calculating deemu waan ta'eef wanni ani uummata keenyatti wayii waaddu, wanni ani qeerroo keenyatti wayii waaddu tasgabbaa bakka jirtanitti tura. Wal dhaggeeffadhaa. Rakkoon hin jiru. OMN illee deebisaa jirraa ni deebifnaa. Gara hundaan gama reediyootiin illee gama hundaan ni dhufnaa. Gara OMN illee odeeffannoo ni argattu. Akkuma reefu jeetti hamiif komii deddeemu hin dhaggeeffatina. Hamiif komii deddeemu hin dhaggeeffatina. Oduu haqaa miidiyaarraa ni argattanii, OBN irraa ni argattanii, OBN irraa yoo kadhattaan taate, OMN irraa ni argattanii, VOA irraa ni argattanii, Jarman reediyoo irraa ni argattanii malee jetteedhaan gara isaaniitti akka hin seenneen kanuma dhaamuu barbaada. Hoggansa Oromoo immoo this is your time to prove yourself. Waggaa 70 Oromoon hoggansa hin arganne. Abalu chairman haa ta'u maal haa ta'u malee Oromoon akka ummatatti political power ta'ee as bahee jira. Exercising power is the biggest challenge of humanity. Power kana exercise godhuu danda'uu qabna. Kanuma jechuu barbaada. Hayyee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammadii fi akkasumas Profeesar Isqeel Gabbisaa egaa turtii hanga ammaa nu duukaa turtanii dhaamsa bal'aa kana haala yeroo irratti dabarsitaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaan jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marii har'a keessattuu haala yeroo irratti taasisaa turre kanumaan goolabna. Marii kana balballoomsuun waa'ee kiyya Dajanee Guutamaa fi akkasumas immoo ogeessa teeknikaa Farhaan Abdusalaam anis Dammaqaa Nagaasaati. Egaa yeroo garaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti akkuma jalqaba irratti waadaa isinii galle wallee Caalaa Bultumeetiin injifannoon galuun baranuma jedhe. Dhumarratti warri waa'illi kiyyas jiranis warri keessummoonni keenyas akka affeeramu waan gaafataniif keessattuu affeerraa Profeesar Isqeel Gabbisaatiin jirra kana Caaluu Hundeessaatiin sagantaa keenya goolabnaa. Egaa dabareen amma kana Caaluuti gara 4 kiilootti.
jirra malee rabbumaaf jirra malee. Harargeen mancaa qarraa Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse inna gaama Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse Addaggeen safuun beektu ya qeerroo Addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee nu beekuuf bar shororkaa'u nu beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa jabaatu irreef humna qabaniin ijibbaata falmatu nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii gaafa lola Adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii nan sobee nan sobee nan sobee ijoollee Oromoo nan sobee